Tota dhaggeeffattoota keenyaa guyyaa har'aa ani Muhammad Kadir ogeessa kaameraa kiyyaa Khalid Kadir wajjin turtii dheeran wajjin qabadhaa jechuudhaan har'aa mootu simannaa tokko isiniif qabna. Simannicha wajjin akka wanta garaagaraa nu wajjin raawwatan isin jaalanna baay'ee simannaa like subscribe share waliif gochuu hin dagatinaa jechuun ergaa koo kan guyyaa har'aatiin. Irra deebiidhaan kan isiniif simadhu waa'ee baandii madda walaabuutiin. Baandiin madda walaabuu carraa madda walaabuutiin hundeeffame bara 1997 eegalee bara san duraa fi hamma ammaatitti baandii sochii irra jiru. Carraa baandii kanaa kan mudate irra deebiidhaan carraa garaagaraatiin innumti carraa jedhe isuma gocha ta'etu carraa ta'e isa tilmaama ta'e gocha ta'e irra deebiidhaan kan isiniif uumammallee tattaaffilee garaagaraatiin baandiin kun sochii isaa duratti deemsisee jira. Komiilee garaagaraa kan qaban keessaa baandiin kun aadaa saba kanaa, safuu saba kanaatii fi heeraa fi seeraan itti fufaa jira. Heeraa fi seerri isaa mootu daangaa ni qaba. Garuu ni qabu jedhanii balaaleffachuudhaan baandilee keessatti namoonni tokko tooftaa bu'aa ofiitiif jecha ijoollee baandii kana keessatti ogummaa aartii fi mul'isaa jiran jeeqaa jiru. Irra deebiidhaan kan si yaadachiisu carraa lubbuu ofiitii fi miidhagina saba kanaa kan mul'isaa ture aadaan saba kanaa mootu akka dagaaguu warra godhaa ture keessaa ijoollee murtaa'an nama nu duuba mul'atan kana. Irra deebiidhaan kan isiniif mootu yaadolee garaagaraa irratti ammootu akkamitti ijoolleen kun wanta kana nuuf godhanii nama dinqa. Haa ta'u malee haalli tilmaama isaanii hin beekamin carraa tokkoo fi lama osoo jennee nigaa ture. Garuu ijoolleen kun rakkina isaanii keessatti wanta tokko jira. Inni tokkichi sun ammootu tattaaffii isa fuuldura keessatti iddoo shaagalaa guutumaan guutuutti hin qabanii. Seerri mootummaa naannoo Oromiyaa irraa galee hanga federaalaatti beekamuu qaban malee naannoorraa guddinarraa aanatti qulqulfamuu hin qaban ture. Kun garuu ufduuba deebii abdii saba kanaa kan dagaagsu ifanatti hin fakkaatu. Akka gama kiyyaatitti baandiin kun iddoo sochiitii fi iddoo jireenya isaa himatuun qaba ture. Haa ta'u garuu baandiin kun bara 1987 keessa kan hundaa'e yookiin ammoo sanii fi sana dura kan hundaa'e kun dameelee 3 moo 4 hundeeffatee jira. Daachisuu miti ofii fi jiraatee murtii argachuu hin dandeenye. Guutummaan guututti baandiin iddoo garaagaraatiitti paartii qabiyyuu itti fayyadamaa ture. Paartii dargii irraa eegalee hanga yaadigirraa ka'e hanga badhaadhinaatti carraa hedduu kana keessatti wanta qabamee fi cunqurfamee sanii dhagaa ta'ee fi sabadaa ta'es warra qabatee deemaa turedha. Yaatobaa kan jedhamedha. Garuu duuba soon deebiin carraan kun ammas nama dinqa. Wanti namatti tolu hedduu isaanii ta'ullee dhugaa garaa nama nyaatu dhoksanii fi jiru. Baandii kana keessaa wanti tokko kan nama dhibu hin jira. Yaadolee garaagaraatiin kan daangeffanii fi karaa seeraa fi heeraan akkamitti akka daanga'u hin kenneefi itti deebi'uudhaan ammas iddoo meeshaa muuziqaa gahaa hin qabaniin. Meeshaa muuziqaa gahaa qabaachuu isaaniitiin ammootu kan barbaachisu saba kanaa. Aadaan saba kanaa akkas duuba harkifachiisaa jiru. Hawaasa naannichaa osoo hin taane naannoo sanatti ijoollee maatiiwwanii fi wanta garaagaraa osoo nama tokko hin sababeeffatin ogeeyyilee achi keessatti wanta kana eeguu qabanidha. Ufiiyyuu uf jiraachisuudhaaf tooftaa baasaa waan jiraniif jecha aartiin saba kanaa kaleessa olaantummaa gaarii raawwate har'a mootu gadaantummaa irratti raawwatame. Ammallee irra deebiidhaan kan isin yaadachiisu miira fi yaadolee garaagaraatiin kan raawwatamaa jiru baay'ee kan namatti toluu fi wanta namatti hin tolu akkamitti akka nama badhaasan ni agarru. Ammallee duuba deebiidhaan wantoota garaagaraa hedduudhaa fi kan hubadhe keessaa yaadni ispeeshaalii afaan Oromoo akka guddatu gochaa jiru. Ispoonsara garaagaraa barbaadullee afaan Oromoo guyyaa irraatti hanga guyyaa irraatti sochii garaagaraa afaan Oromoo abbaa argatu hin dandeenye. Ufduuba deebiidhaan kan keessa gadi bu'ee haasaa jiru garaa kootirraa kan isiniif himudha. Ijoolleen kun ammas komiin isa sadaffaa ni qabu. Komiin isa sadaffaa mootu garaadhaan jiraachuudhaan baandii jirreessoo bira dhufanii garaa ofiitti jiraatu yaadamee ture. Bara yaadii keessa yeroo ajaa'ibaati fi yeroo akkam akka ta'e Mallas Zeenaawiin raawwatee ture. Zeenaawiin wanta kana yaadatullee irra deddeebi'uudhaan ani akka ibsa yaada kootiitti bara yaadii jirraa hanga badhaadhinaatiitti carraan itti baafamee jira. Lubbuulee carraa ijoollee baandii kanaatiif kan sochoosaa ture. Duuba deebi'uudhaan baandiin kun ammootu baandiraa saba kanaatiif yeroo lama akka killeetti maallaqa gurguddaa fi wancaalee garaagaraa galchaa ture. Galchees mul'ise galchineetis agarsiifnee jirra. Irra deebi'uudhaan baandii madda walaabuudhaan maqaa jedhu madda walaabuudhaan miidiyaa ijaarra jedhanii ture. Miidiyaa miti charaa miidiyaa ijaaruu hin dandeenye. Miidiyaa kanaa mootu ammas duubatti deebi'uudhaan baandii madda walaabuu dagaagsanii jedhee ture. Haa ta'u garuu paartiin badhaadhinaa jecha tokko
irra gahe jira. Inni sani kam yoo kan jettan ta'e particha galateeffatuuf osoo hin ta'in madda walaabuu maqaa akka gaariitti akka dhaamuufi sochii miidiyaa yuutuubii isaanii guddisuurraa kan ka'e duubatti deebuudhaan sofumarii wanta gaarii baaleetti godhee jira. Gaachana baalee Itoophiyaan kan qabdu keessaa baalee Oromiyaa akka dagaagsitee ni ibsama. Garuu ijaartuu Itoophiyaa kan taate baalee guyyaa kaleessaa goototaa fi jeenota garaagaraatiin sabamtee kan mul'ifte yoo ta'u garuu aadaan saba kana akka duubatti daaqee isiniif hima. Ani Muhammad Kadir baalee kottaa irratti yuutuubii sabiskiraayib akka gootan isin affeera. Uf deebi'ee yaadannoo tokko isin yaadachiisa. Bakka geettanii fi bakka yaadanitti namni tokko gufuun nama dhahama. Gufanii ka'u garuu kufuudhaaf gufuun nama dha'uu osoo hin taane wanta gufuun nama dhoyiteef hubachuun dursuu qaba jedhee ifaan bakka if osoo hin taane kan nama hubachuu qabu ifaan akkamitti ifaa wanta jedhu sana hubachuu qaba. Uummanni Oromoo duubatti deebi'ee kilaashii isaatii fi aadaa isaa kan deebisu aartiidhaan ta'uu beekee jira. Kana saba sobuu fi ufii sobuu hin danda'amu. Garuu namni nama sobuu yaale yeroo kanatti ufii isaatii akka sobame baruu qaba. Kanaan uumachaa haasaa jiru saba kootiif osoo ta'e gaarii ture. Haa ta'u garuu miidiyaa kamiifiyyuu ni affeerama. OMN irraa ka'ee hanga OBN'tti Oromiyaa 11 irraa ka'ee miidiyaawwan hafaniitti akka sheer waliif gootanii hawaasa biraan naagettan dhaamsa kootiin ammas oduu ittaanuun hawaasa kanaafis oomisha gaariitti albuuda gaarii kan inni galchuu danda'u erga tilmaama tokko keessatti seenedha. Tilmaamni tokko inni duraa isa kam yoo kan jettan ta'e hawaasni naannoo kanaatii fi diinagdeen hawaasa saba kanaa akkamitti akka socho'aa ture ni ibsina. Osoo duubatti hin jedhin osoo duratti hin jedhin baandii madda walaabuu simannee achi booda komiirraa baanee isinitti deebina. Komii baandii kanaa mootu irra deddeebuudhaan aadaa fi turizimiin akka qixxaatitti nyaataa jiru. Ijoollee kana akka qixxaatitti walii kukkutaa kan jiran baandilee madda walaabuu jedhanii baandii maalii jechuudhaan garagaratti kukkutanii warra akka qixxaatitti nyaatu jiru aadaa fi turizimii ta'uu hubannee jirra. Irras geennee jirra. Aadaa fi turizimiin haala dijitaalaa garagaraa barbaadullee wanta dijitaalaa ta'e tokkicha hojjechuu hin dandeenye. Paarticha mootuu kan daasisaa jiru, kan miidhagsaa jiru, kan boonsaa jiru ammas irra deebiidhaan hawaasa keessa miira gaarii kan buusaa jiru arti ta'uu hubachiisaadha. Aadaan baalee dagaagee akka dhufuuf goonni baalee akka bokkisee mul'atuuf kan dagaagsaa jiru ijoollee kanaam. Ijoolleen kun akka jajjabeeffamanii dhaabsisniif kenna. Afaan Oromoo dijitaalaa kan ta'uu danda'a. Yuunivarsiitii garagaraa itti waraqaan barraa'ee ture sirrii miti jechuudhaan kunis dhaamsa kootiin irra deebiidhaan kan isiniin gahe ammas yaada guduunfatiin. Yaada guduunfaa guyyaa irraatiin ammootu miidiyaan keenya guduunfaadhuma kanaati irratti ammootu warroonni akka qixxaatitti baandii kana walii kutaa jiran akka iddoo kamittuu reebamanii qabaman saniin ufsaaduudhaan wanta garagaraa of dheeressuudhaan eenyuun akka aartii irratti wasanuu dandeenyu hubachiifnaam. Onneen saba kanaa kan ta'e gaasiraan akka Oromootitti ni mul'ifnaam. Oromoo Firisti kan jennee kaanu Oromoo Firistiin sabboonummaa saba kanaa boonsuudhaan yookiin deenummaa saba kanaa mul'isuudhaan irra deddeebuudhaan aadaan saba kanaa akkamitti akka uffatamuu fi seerri saba kanaa akkamitti akka bu'uun isinitti ibsunaam. Uummanni Oromoo bakka jirtan irraa barraaquu fi dammaquu paartii irraa wanta gaarii hubadhaam. Paartiin hawaasan akka ijaaramu is yaadachiifna. Nama dhuunfatiif nama miseensatiif eenyuun hin deeggaru. Paartii kamiyyuu akka hin deeggaritti osoo hin taane akka lammiin kun deeggaramu akka aadaan saba kanaa kabajamu akka Oromoon uf kabajee bakka itti kabajamu beekuudhaaf jechuun barbaada. Ani xumuruu kootiin subscribe, like, share gochuun hin dagatinaa. Oduun guduunfarraa ka'ee hanga baandii madda walaabuu komiin isaa kana fakkaata. Seera isaati irratti kan hubataa turtan akka dhiifamaatiitti isin gaafadha. Kanaan balleesseef na uffolchaa jecha aadaa Oromootiif safuun Oromoo akka beekamtii godhatu Oromoo irratti raawwadhaan ergaa koo guyyaadhaatiin. Ogeessi kaameraa kennaa kaalikka jiru yoo ta'us anis abbaan teknikaa Muhammad Kadir qopheessaa. Hanga ammaatti kan isin wajjin ture ani Muhammad Kadir. Hedduu galatoomaan turtiin keessan ammas nuufaan haa ta'u dorgommiin keessan AMG haa ta'u hedduu galatoomaan waan onnee koo keessa jiru. Thank you very much.